fagootti hin argamne fagoo nama deemsee hin arganne harka keessan irratti argachuu dandeessu. Isa kanaaf immoo yaalii kan godhu namoota muraasaa jechuudha. Inni kun immoo kan baay'atu yeroo baay'ee ijoollee warra qimamoota mana madaamii keessa jiraannu waan ta'eef irraa baradhaa. Guyyoota keessan kaleessa satti akka dabarsitan maaltachi keessa akkasiin fayyade maaltus immoo akkasiin fiide arras eessa akka jirtan kaleessa toon akkas godheera ta'ee kan jettanis hin gaabbisiisu yoo jiraate. Jireenya keessan keessa laayifii keessan keessa yeroo hundumaa wanta isin gaabbisiisu maqaadha warra dogoggora keessan guyyaa kaleessaa irraa barattanii har'a kan ammoo namni biraan illee dogoggora keessan irraa barate isheetu fakkeenya naaf ta'e isatu fakkeenya naaf ta'e as ga'uun koo sadarkaa kanatti darbuun koo isheetu sababa naaf ta'e abalitu sababa naaf ta'e namni maqaa keessan bakka gaariitti akka waamuudhaaf yeroo keessan itti fayyadamaa wanta yaaddan tokko kireet gochuu yaaduuf uumuuf kalaquu yaalaa sinin jechuu barbaada zim jettanii hirriba rafiina of hin gatiina of hin dagatiina of kunuunsa of hankabakkaba of yaadadha yoo ati of yaadatte yoo ati of kunuunsite yoo ati iddoo ofii kennite yoo ati of kabajji biyyi si kabajaa jechuudha. Yoo abbaan iyyate ollaan dirmataa jedhan abbaan of kabajee ormi namaa kabajaa jedhan abbaa barcumaa fulfina abbaas of jala baatama maal jedhan wanta jechoota baay'eetu jira. Sinii galee inni kun har'a tokko keenya balbala keenya qosoqosee ol nuti seenaa jira waan ta'eef hirra fiinaa dammaqaa jabaadhaa of yaadadhaa siniin jechuu barbaada. Gara viidiyoo kootiin darbaa viidiyoo akkuma siniin jedhe ijoollee sanaaf qibaatii hojjechuu barbaadanii qibaatii baay'ee ajaa'ibaa ta'e rifeensa keenyaaf immoo jajjabina kan kennu faayidaa isa kana isinitti himuu hin danda'u. Ani yeroo hundumaa wanta hojjedhu wanta ofii kootti fayyadamee faayidaa isaa fi miidhaa isaa adda baasee beeke bichaadha kan namaaf sheer godhu. Ijoollee sanaaf yeroo tokko yeroo ofii hojjetadhu qonxor godheerraa nan kennaa fi akka carraa ta'ee darbee wal argina ijoollee fidanii dhufu ijoollee fuudhee nan keessa akkasitti walitti dhufna. Har'a ammoo jarri kun wanta safaraniif nuti kanatti nuu kennitu hin barbaannu kan keenya nuuf hojjedhu naan jedhanii jiru. Isa kana immoo isaan qaqqabee jira. Ergaan isaanii qaqqabee jira na bira geessifatanii jiru. Wanta isaan ergatan guutummaatti walitti dabaleetiin hojjedhe. Anillee deebisee ergaaf jechuudha. Kushiinaan madaamiin kushiinaa lama qabdi kan mana keessaa keessa kaameraatu jira. Amma kana ala baheetiin kushiinaa alaa keessatti hojjedha. Haga xumuraatti na waliin tura. Maaltu akka walitti dabalamee maal akkan godhe guutummaa isaa diiteelachi keessa jiru. Isinitti hima viidiyoo kana laayik gochuun irraanfatina kotta. Jenni nagaan illee siniif haa ta'u jecha kunoo bakka kanaatiin jalqabaa jechuudha. Warri haaraa taatanii mana kana dhuftanii sabiskiraayib gochuutiin miseensa chaanala keenyaa ta'a. Yaaduu qabaattan gorsee qabaattan wanta nuti irraa barannu walii keenya barsiisu yoo qabaattanii sekshinii koomentii jala nuu kaa'uu dandeessu isiniin jaa. Amma kana kallattii maatiin gara hojiitti darbuufan jira. Wantoota walitti dabalame guutummaatti diiteelii isaaniitu isinitti himaa xumuraatti na waliin. Kun akkuma argaa jirtanii alooveraan keenya daabboo fakkaata dhugaan kun naqaxamiin beekanii waan akkasii baay'ee guddaa ta'e bishaan baay'ee kan qabu jechuudha. Kun gibbii isaanii keessa kan jiru. Isinillee barbaada ijoolleen kontiraata mana madaamii keessa jirtanii amma kana alooveraa keenya laganaatiin gurguranii rameedha. Kan hojjettu isheen biraa ani immoo kaameraa maanii ta'ee jira. Har'a kana miinuufa darbuufataa jenniitu viidiyoo hojjenna jennee turree garuu kaameraa irratti ba'uu hin barbaaddu. Namoonni tokko kaameraaf illee haaraa ta'an yookaan immoo kaameraallee kan hin barbaanne jiru inni rakkoo miti. Isa booda haala kanaatiin alooveraa keenya argarraa gurgurtanii argitanii keessisa waan fakkaatu. Erga gurgurtanii booda haala kanaan bishaan keessatti sabasabanna maaliifi kun biqilaa lafa waan ta'eef bishaan isaa dirqama seera qabeessaatiin irraa miicamuu qulqullaa'uutii qaba. Egaa kana godinyoota koo besti firiindota koofiin hojjechaa jira siniin jedheera. Yeroo tokko wantoota itti fayyadamuurraa nan kennaa fi garuu ati nuun kenniini kan keenya hojjetachuu barbaannaa jedhanii turanii. Amma kanaalee kanaan bishaan itti erga sabassabnee fooxaatti haala kanaatti yookaan sooftiidhaan irraa gossina. Sababni isaa ooyilii waan itti nam'uu fi dhumarratti bishaan illee irratti hafuun qabu. Bishaaniif ooyiliin immoo akka waliin jaallanne isiniyyuu ni beektu qimamoonni. Yeroo tokkoon hojjetan jedhaniitu dhufuu didee ala miilanaa akka isaan fooyyessan hojjetatan nan beeku. Akkati hojjettu sanaan ta'uu didee yeroo baay'ee maal akka ta'e hin beeku maal akka keessaaf hin beeku. Natu hojjettuuf hin nuti hojjennu addaa walii gargarii illa yaalii naan jedhani.
Kanaaf wanti tokko muru tokko lamatti toontaanii irra deddeebi'anii yaalii keessa namaa dhufaa jechuudha. Ogummaa horachaa deemu argitanii biyyoo qaba baay'ee biyyoo diimta wanti naa gurraacheesse yookaan diimesse bishaanii. Isa booda fooxaatiin akkasitti erga goggosiniitu xixiqqeessinii kukkutanna. Maaliif sirriitti akka daakamuudhaa fi amma kana haala kanaatiin erga kukkutanii booda isa kana bitachuufis warri bitachuu barbaadan maaltu walitti dabalamee qibaatii maaliitu rifeensa koof gaarii ta'a kan jedhu as keessa wanti walitti dabalame kana gosa akka kanaa bitachuu dandeessu. Yoo mana keessatti hojjechuun haalli keessan isinii fi mijachuu didee jechuudha. Amma kana haaluma argitan kanaan bilendarii keenyatti naqannaa jechuudha. Bilendarii keenyatti haala kanaan erga naqannee booda itti aansuutiin isteeppiin itti aanee jiru alooveeraa erga kanatti naqannee roosmerii gogaadha. Roosmerii gogaaniin ta'aa jettanii yeroo baay'ee warri gaggaafatanii adaraa keessa wantani dubbadhu dhaggeeffadha. Aga dhumati xumuraatti ilaalaa isiniin jedha viidiyoo kuni roosmerii gogaadha. Roosmerii gogaa kunoo kana fakkaata. Roosmerii kana fireeshiisaas gogaasaas daanniis akka barbaannetti itti fayyadamuu dandeenya. Irra caalaa ijoolleen ala jirtan kun rakkina rifeensi koo akkas ta'e qibaatiin naa ta'uu didee fuulli koo akkas ta'e garuu wanta jedhamtan seeraan gadi dhaabbatee kan itti fayyadame nama muraasa kun qibaatii oliif ooyiliiti yookaan immoo weeraa zayitii jechuudha. Olive oil yookaan weeraa zayitii keenya haala kanaatiin itti naqannaa jechuudha. Dhumarratti qibaatii baay'eetu jira. Qibaatii sanaaga hedduun keessan qibaatii baay'ee akka manaa qabdan kana bittanii ta'uu dideettuu kan isiniif ta'anii fintaaniyyuu adda baastanii kan hin beekne baay'ee kan wajjin irra akkattan jirtu isa kana gatuurra taa'ee mana keessa sinaarsurra walitti makaatii chaalenjii godhaa ittiin hojii fayyadama ni ta'a waan ta'eefu obsaan jechuudha. Isa booda ergaa haala kanaatiin walitti daakkannee booda gara maxabashaa keenyaatti gilbitkoonii naqannaa jechuudha. Isa booda maxabashaa keenyatti erga naqannee booda amma kanaas xoofiin dibannaa jechuudha. Kushinaan kuni kushinaa keenya alaati. Garuu yeroo hundumaa asitti hin argamnu maaliif mana keessa jira waan ta'eef as kana sarraateenyota warra alaa warra nyaata hojjetanii shofeerota jira kan gibbii qulqulleessu kan ulaarree guutummaan isaanii asitti fayyadamu jechuudha. Nyaatallee asitti hojjetanii fiduu keessa garuu kushinaan hin jira akkasitti immoo hojjechuun nutti mijatu. Ammallee ooyilii keenya baay'inaan itti gadi naqannaa jechuudha. Maaliif qibaatichi yoo ture yoo birellee ittuma bahaa deemachuma gaarii ta'aa deema malee rakkina tokko inni geessisu hin qabu. Isa booda haala kanaatiin erga itti naqannee ni ho'isnaa jechuudha. Kun olive oiliidha. Liitirii tokko osoo bitattanii akka barbaadan isin garuu liitiriin isaa meeqa kuni gateessa hojjettan isaa kana hidhee isinitti himuu hin danda'u. Sababni isaa murtii isaan biyyi doolaaraa jira, dinaaraa jira, riyaalaa jira, dirhamaa jira. Kana kanaatiifuu murtii isaanii gatii biyya keessan jiruun isin ilaalaa jechuudha. Kunoo gamma kanaala kanaa walitti meeksikoonii suuta jenniitu adeemsa keessa labbi gochaa ho'isaa deemnaa jechuudha. Qibaatii kana isinitti himuu hin danda'u. Orgaanikii kan ta'e baay'ee kan bareedu nama obsaan itti fayyadamee fi sabskiraayib gochuu mallattoo olirra kaawwachuu hin irraanfateena. Maaliif nootifikeeshiniin biraanis dhufee akkasiin irra galuu yeroo irratti wantoota asirratti gadhiifamanii akkasiin qaqqaba barbaadanii mallattoo nootifikeeshinii irra kaawwadhaa isin jechuu fi kunoogaa amma kanaala kanaatiin danfaa jira. Baay'attis tontaanii gadawii tontaanii viidiyoo irratti bifti isaan duraanii arongaaduu kan gariinii ta'ee jiru amma kana gurraachee jira. Fooliin qabu baay'ee namatti tolaa qabaaticha baay'ee furdachaa deema jechuudha. Isaan lama ta'anii fayyadamu garuu qodaan sana akkasumas guddaas miti. Qodaa sana garuu anatu kenneefi gaa'is maal jettu qodaa maaltu keessaa dhume yoo jettanii silsii timaatimii jechuudha. Silsii timaatimii yookaan immoo tomato paste saayidhaan sana isa keessaa uume miiceen isatti naquufi findeemaa jira. Isin haqammaatti na wajjin jirtu dheetiin abdii qabaa. Maallaqqa walitti dabalamii maaliif akka fayyadamnu
rifeensa kam rakkoo kamiifuu dheeressuu barbaadde eebbisuu barbaadde kan caccabu kan buqqa'u kan ciccitumu kan guggudoonfamu rifeensa kamiifuu jechuudha. Baay'ee bareeda garuu akkaataa itti fayyadaman keessanii fi yeroo isinitti kennitanidha. Dhumarratti kun haala kanaan keessaa calallaa jechuudha. Haala kanaatiin keessaa calallaa baay'ee bareeda. Shema kana gabicha godhanii akka xabbitaa isa keessa buufatanii suuqirraa birrii meeqaan kan binnu. Kanaafuu waan akkasirraa of baraaruudhaaf jalqaba wanta jedhamtan maaltu akka achi keessa jiru ilaaluu isa booda immoo seeraan itti fayyadamuudha. Makina kunootii godaan suni kana irraa hin hafu jedheetuma abdii qaba. Garuu buutee akkana salphisne hunduma isaa liqqama akka inni godhuun barbaada'anii maaliif isaan lama ta'anii fayyadamu waan ta'eefu mara baay'eeyyuu miti nama lamatti torbanitti yeroo tokko karooroo lamatti fayyadamattan baay'ee tokko bareedaa isiniin jedha. Kunoo qabaate baay'eetu mana isaanii keessa jira. Kun viitaamin E'dha. Viitaamin C, viitaamin D, viitaamin maali waan jedhamu kana jaallatu ijoolleen keenya baay'een keessaan garuu teessanitti fayyadamtanii kamtu akka fayyadu miidhanii. Okey, qabaate mana isaanii keessa jiru guutummaatti asii qabu. Kunoo isaan kana jechuudha. Kunooti hunduu viitaaminuma haa ta'u malee erga viitaaminii baduurra yoo wal argate hin fayyada waan ta'eefu akkasitti walitti miksii gootanii kaawwatanii itti fayyadamuu qabdu. T3 jedhama. Kun immoo oilii T3 oilii jedhama. Kuni bakka tokkotti ordirii ta'ee kan dhufe. Kun immoo mintaal oiliidha. Minti jechuun nanaa jechuudha. Zayitii nanaati. Kun immoo isaa black castor oil yookiin immoo Jamaican black castor oil kunooti jechuudha. As gubbaarra irraa maqaasaa Jamaican black castor oil kanallee baay'een keessanii beektu biraallee ni qabdu. Kun isaan kanatu jira. Ani immoo isaan kanallee akkasitti qofaatti fayyaduu dide jechuurra walitti makatanii haala kanaatiin yoo itti fayyadamtan gaariidha kan jedhuun walitti qabanii fidatanii kun illee akkasii jechuudha. Kan hundumaa isin immoo mana keessan jiru coconut oilii ta'uu danda'a, mintaal oilii ta'uu danda'a, black oilii ta'uu danda'a, abasuuda gurraacha ta'uu danda'a, baazilii ta'uu danda'a, qibaatii qullubbii adii ta'uu danda'a. Waan mana keessa jiru bicha waan qabdan bicha walitti dabaluu dandeessu. Isa booda haala kanaatiin erga walitti maknee xumurree booda wanti kanatti aanee jiru homtuu hin jiru. Asitti sirriitti qadaadnii bakka ho'aa qorraan taanii jidduu galeessa wayii gilaasii keenya keessa kushi godhannee kaawwannee torbanitti yeroo tokko kan lama otoo miicin irratti fayyadamuudhaan yerratti dhiisnes rakkina tokko hin qabu hin miidhu faayidaa malee. Haala kanaanii erga qopheeffannee qadaadannee kaawwannee qodaa xiqqootti irraa hirachuudhaan itti fayyadamuun rifeensa keenya tiriit goonee rifeensa bareedaa hawwataa fi baay'ee namatti tolu qabaachuun baay'ee salphaadha. Viidiyoo biraan akka deemnutti laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun raawwatina baay'ee.